Shaampiyoonii liigii olaanaa Oromiyaa bara 2017 kan ta'e kilabiin kubbaa miilaa Diimtuun liigii olaanaa Oromiyaa bara kanaan dorgommii marsaa tokkoffaan sadarkaa lammaffaan xumure. Marsaa lammaffaan garuu hanqinoota marsaa jalqabaan turan fooyyessuun ramaddii isaarraa sadarkaa tokkoffaan golabuun murkii waancaa fi hirmaannaa shaampiyoonaa kilaboota naannolee argachuuf darbe. Tapha kanaanis sirxii mo'achuun shaampiyoonii bara kanaa ta'uun meedaaliyaa warqii fi waancaa badhaafame. Shaampiyoonii ta'uu keennan baay'ee gammadeera, baay'ee gammada hagan qanne. Dhugaa dubbachuuf shaampiyoonii ta'uu kiyyaa fi akka malee gammade. Ana qofaa miti uummanni Gujii akka malee gammade dhugaa dubbachuuf. Maaf jennaan eloonni irraa waan baca argineerra danfa eloo keenyas dhufnee kaane Adaamaa dhufnee argachuu keenyaaf baay'ee gammadeera. Jalqabaa fi magaala Jimmaa irratti taphannee turre. Qabxii 14 qabannee lammaffaan xumurree galle. Sadarkaa lammaffaa irratti magaala Roobee irratti taphannee tokkoffaan xumurree as dhufnee Shamboona Sirxii waliin magaala Adaamaa Waanjii irratti hadha waancaa kaasuu kennaaf baay'ee gammannee jirra. Icitiin milkaa'ina keenyaa jedhu miseensonni kilaba Diimtuu. Baay'ee cimnee hojjechuu kenna. Icitii milkaa'ina keenyaati jennee kan fudhannu jechaadha. Naamusaan hojjenna. Naamusaan wal dhageettii qabna jechaadha. Icitiin milkaa'ina keenya tokkoffaan walii galtee yookaan immoo tokkummaadha. Wal dhageenya, wal jajjabeessina. Yoo tokko dadhabe tokkochiin jajjabeessa. Tokkummaa keenyadha. Iddoo kana kan hungaa'e. Kilabii bulchiinsa magaalaa Diimtuu waggaa guutuu hujirra ture, shaakalarra ture, shaakala goonaa wal dorgommiirra ture. Hojii kennaaf arganne. Hojii hojjanne kanaaf kan argannee jirra. Diimtuun kilaboota Pirimeer Liigii Oromiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga shanaffaatti xumuran waliin ta'uun kilaba jaaffaa Oromiyaa bakka bu'uun shaampiyoonaa kilaboota naannolee irratti qooda fudhata. Shaampiyonichaan morkataa cimaa ta'uuf karoora qabu. Isa kanallee abdii qabna. Dhaqnee shaampiyoonaan teenannee abdii qabna. Gara duraan deemnee abdii qabna. Achillee deemnee carraa lama arganne, carraa lamaan kana keessaan tokko fayyadamneerra. Carraa tokko nu hafa. Carraa kana immoo fayyadamiisaa fi qophii keenya xumurree gara dirree kubbaatti hin deebinee amantaa qaba. Gama faayinaansi illee nu biratti illee istaafii keenya irratti qophiidha. Taphattoota haaraa diqqoo edaana. Taphattoota jiru irratti cimsinee shaakala hojjennee saba guutuu Itoophiyaa kilaboota argannee jirra. Jinkaa deemna. Carraa kana itti fayyadnee gara liigii tokkoffaa Itoophiyaa darbuuf geeba kaasuuf yaadna. Karoora keenya kana. Shaampiyoonaa kilaboota naannoleen kilaboota jaatu Oromiyaa bakka bu'uun hirmaata. Kana keessaa lama gara liigii tokkoffaa Itoophiyaa tol guddisuuf karoora qabna jedhan itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa. Kilaboota jaadha kan hirmaachifnu Pirimeer Liigii keessaa kilaboota 5, liigii olaanaa keessaa immoo kan shaampiyoonaa waliigala ramaddii lamaanii ta'e hin hirmaata waan ta'eef walumaa gala kilaboota 6 keessaati. Egaan akka karoora Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatti 4 kan dabarsa yoo ta'e kilaboota 2 kan dabarsu nu tanaati. Iskeelii masanaatiin immoo sanaa ol yoo ta'e kilaboonni keenya ciminaan akka hojjetaniif kanaan dura hojii keessa gallee jira waan ta'eef yeroo qophii isaanii keessa jiru. Kanaatiif kilaboota 2 ol guddisanii abdii qabna jechuudha.